waraanni iyyoomidhaa ta'e malee iyyoomiyyuu faayidaa qabaatee hin beeku. Keessattummoo wal waraansi wal waliin daran hamaa fi akka malee fokkisaadha. Wal waraansi wal waliin biyyoota Afrikaa keessatti beekamaa fi kan baratamedha. Biyya keenya Itoophiyaa dabalatee Suudaan, Sumaalee fi biyyoota Afrikaa kanneen keessatti wal waraansi wal waliin kun daran hammaataadha. Akkuma arba lamaa wal lolu gidduutti margi miidhama jedhamu wal waraansa wal waliin kana keessatti kan garmalee miidhamu gartuu wal waraanaa jiran osoo hin taane uummata nagaa keessattuu haadholii, daa'immanii fi maanguddoota umureessikanidha. Lammiileen nagaa du'uun qe'ee ofiirraa buqqa'anii baqachuun gudeedamuun beela fi dheebuun dararamuun dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamuun qabeenya lammiilee nagaa saamuu fi qe'ee ofiirratti ajjeefamuun kun bu'aalee waraanaa wal waliinii fi itti gaafatamummaa dhabuuti. Kanaaf wal waraansa wal waliinii aangoof jecha lammiilee ofii du'aa fi dararaaf saaxiluun seenanis seexanis kan nama gaabbisiisu ta'uu gartuun kamuu soobatee akkam nama gammachiisa laata. Waraabulaa deemanaa nageenya hunda keenyaaf. Odeeffannoo dabalataaf fuula miidiyaa keenya subscribe, like, comment, share taasisuun nu hordofaa.